haadha manaatii fi abbaa manaa tokkotu jira kan yeroo dheeraadhaaf rakkachaa turan erga wal fuudhanii waggaa 20 guutuu dabarsaniitti turan garuu waggaa 20 kana guutuu keessatti ilmoo hin arkanne boodarratti garuu rabbiin dinqee ajaa'ibaa isaanitti mul'ise boodarratti ilmoo san arkataniiti jiru ilmoo kana akkamitti arkatan namoonni baay'een gaafii itti ta'uu danda'a mee arra seenaa arraa keessatti siistama isaan kun itti ilmoo arkatan kan isinitti himu ta'a akkasuma ilmoo qofa osoo hin taane rakkinoota isinitti jiru mara karaa ittiin ifirraa furtan kan waliin ilaallu ta'a viidiyoo keenya kanarraa haga dhumatti akka daawwattan abdii qaba namoota viidiyoon kun ni barbaachifteettanii yaaddan sheer godhuu fi hin dagatina kanaaf viidiyoo keenya haga dhumatti akka daawwattan asumaan isin afeerra viidiyoo keenya laayik godhuudhaan jalqaba halkan ganda kana keessatti nama hundaafuu wal fakkaataa hin turre gaddi mana kana irratti baay'ee fannifameeti jira nama obsaa fi gaddaan garaan isaa madaa'ee jiru sana waliin taa'ee waggaa 20f achi keessa kan jiraatee jiru garuu sana waliin taa'ee osoo jiru boriis akka waa wayyutti haadha manaa isaaf wa'ada gala boriis garuu callisee haaluma saniin itti fufa waggaa 20f wanti garaa isaanii dhiphise gaafii kana qofa ture maaliif rabbiin keenya maaliif daa'ima rabbiin keenya daa'ima eebbifamaa akka namatti nuuf hin kennine gaafiin kun garaa jaarsaa jaartii kanatti baay'ee ulfaate obsi isaaniillee hanga dhumutti dhiyaatutti guyyaan hirrachaa dhufe haga halkan rakkina hamaa keessatti namichi yaadaan of wallaalee balbala isaa fuuldura taa'utti namichi kun fuulli isaa gurraacha kan ture sun manneen hafan yookaan ollaa ilaalee tapha ijoolleedhaan kan guutaman ilaalaa innis kolfee garaan isaa caba kolfa manneen ollaa keessaa dhaga'u kun osoo mana isaa keessatti illee akkatti taphatame baay'ee hawwa ture qalbii isaa tan cabxee mana isaa keessallee ollaala ture duuba isatti haati manaa isaa dhaabbattee harka ishee immoo garaa ishee kan waggootaaf duwwaa ture irra kaa'attee isheenis kolfa cabee kolfitee mallattoo gaddaa agarsiisaa fedha rabbiiti malee jetti akkasuma wanti nuti gochuu qabnu obsa qofa gaaf tokko namichi kun salaata booda barnoota dhageeffachuuf gara masjiida ollaa dhaquuf murteesse yeroo salaata magriibaa gurbaan kun illee sarara duubaa irra taa'ee gadda isaa kan onnee isaa irratti ulfaatu ba'achuu dadhabee ta'us garuu khayruma rabbiirraa kan eegu ta'e sheekni seenee qur'aana isaa banee sagalee garaa nama raaftu tan baay'ee nama rifachiiftu ta'ee isaa qur'aana dubbisu warra dhagaan garaa raasa faqultu astaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffaara sheen yeroo akkana jedhu qur'aana keessatti sana booda xiqqoo dhaabbatee sagalee gadi fagoo ta'een itti fufe yumdidukum bi'amwaali wa baniin yeroon jecha sana irratti dhaabbatee inni dhumaa baniin akka waan qoree dugda gaalaa cabsee akkuma jedhan jedhee dammaqe jechi sun waan barumsa booda nama sana keessatti gadi fageenyaan keessatti deddeebi'u ture sheekatti dhiyaatee qalbii isaa keessatti gadi fagoodha yookaan qalbii isaarraa kan ka'een sheekni haala qalbii isaa fi obsa yeroo sanaa guutuu agarsiisee ittiin deebisu jedhee abdata sagalee hedduu nama rifachiiftuun akkana jedhe yaa sheeka waggaa 20 booda gara istighfaaratti deebi'uun ni danda'ama jedheen sheekni tasgabbiidhaan seeqee akkana jedheen yoo ati qalbii keetiin amantee balbala ati arguu hin dandeenye fi amanuu hin dandeenye siif bana jedheen deebiin sun waan keessa isaa jiru ni amansiise gurbaan ka'ee gara mana isaatti deebi'ee kutaa isaa keessa seenee sijaajaa isaa irra taa'ee harka isaa gara samitti ol kaasee innis irra deddeebi'ee dubbachuu itti fufe astaghfirullah 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 hanga imimmaan isaa huccuu isaa hunda jiisutti itti fufe yeroo baay'ee jecha sana yeroo irra deddeebi'ee dubbatu gaddi isa keessa jiru san suuta suutaan garaa isaa irraa xiqqoon hamma irraa salphatutti yookaan keessaa salphate garaa isaa keessatti guyyoonni hamaan ji'a tokko guututti darbanii turan namichi sunis hin dhaabbanne sun garaa isaa keessa ture rabbiin waan hawwee akka isaaf dhiyeessu abdachuudhaan karaa irrattii fi gabaa keessatti osoo hin rafin dura erga bare'ee booda irra deebi'ee akkas jechuu itti fufa astaghfirullah alazim wa atuubu ilayhi hamma sagaleen isaa keessatti dadhabbii tokko malee irra deebi'ee dubbatutti ifni garaa isaa keessatti ifa kanaan dura itti dhaga'amee hin beekne tokko itti dhaga'amuu jalqabe akka waan rabbiin isaan qopheessaa jirutti dinqiin dhufuudhaaf guyyaa tokko namichi salaata fajrii booda gara manatti deebi'uudhaaf sagalee istighfaaraa irra deddeebi'aa inni gara manaa seene garuu haadha manaa isaa harka garaa ishee irra kaa'attee teessoo irra teessee fuula ishee irratti ilaalcha sodaa arge fuulli ishee gammachuu fi ajaa'ibsiifannaa wal makaa ture sagalee raafamaatiin ulfanatti fakkaate jetteen namichis ni qabbanaa'e dubbachuus socho'uus hin dandeenye innis jilbiifatee boo'ee boo'icha erga abbaan isaa du'ee as takkaa hin boo'in boo'e akkasumas boo'icha waggaa 20 keessattillee hin boo'in boo'e guyyaa sanaa kaasee seenaa isaa nama hundatti himuu jalqabe nama jireenyi humnaa ol natti ta'e ijoo hundaaf akkana jedha wallahi tallaahi waan akka kanatti balbala banu argee hin beeku kan akka istighfaaraa eeganaa quraana san irra deebi'ee ni qara'e yumdidkum bi'amwaali wa baniin
Seenaan kun seenaa nama tokkoo qofa miti, seenaa daa'imaas miti. Kun seenaa balbala tokkooti, seenaa balbala karra samiiti, warra qalbii qulqulluudhaan rurrukutaniif gonkumatan hin cufamne. Sunis balbala dhiifama gaafachuuti yookaan istighfaaraati. Dhumarratti viidiyoo keenya kana yoo jaalattan viidiyoo kana laayik godhuu fi chaanaala keenya sabskiraayib godhuu hin dagatina. Seenaan akkanaa yoo isinitti tole koomantii nuuf godhuu hin dagatina isinin jenna. Galatooma. Assalaamu alaikum.